Ishi nageenya isiniif haa ta'u obboloota koo akkam jirtu nagaa keessani ani nagaa kooti galata waaqayyo saamin of hirkaa qaba hiriin taane narratti muge footoo gadi ba'aa jiru kanatu xiqqoo egaa yeroo faana isin shakkisiisa garuu footoon immoo ni fakkaata jechuudha waa'ee qananii kanarratti. Maalitu isaa fakkaata yoo jettanii akkaataan fakkeenya iddoon rukuta yookiin madicha yookiin waan ta'e ofirraa qaba fuulli isheennu fiiltariidha yoo jenne garuu akkaataa ishiin itti of kaaftetu nama amansiisa jechuudha. Mataa ishii akkana gootee gurra ishiirrallee waa hin jiru noormaali fiiltarii ofirraa hin qabdu akkasiin gartokkee ishee akkasitti kaafte jechuudha. Filtariidha jechuun dandeenya. Otoo filtariidha inni suuraadhuma tokko irratti filtariidhuma waan ta'e hojjetu jechuudha. Yoon immaanyaan waan lama baaseera. Kan harki cabeellee mana yaalaa dhaqxee baasee kanas isumatu baasee jechuudha. Poosti kan godhes jira jechuudha inni jechuudha. Yeroo baay'ee waan baay'ee nan arga dhugaa dubbachuu fi yaa waliin himmaa kun isa jedhu yaadanii maleedha. Ani har'allee borullee mucicha kanarratti haasa'u koo miti. Garuu haalota wantoota jiran kana yoo baasi'u mee fakkeenya kana maaltu akkas godhe ture. Yoo inni hin goone namni yoo godhe immoo maaf hin dubbatamne yeroo sanatti maaf ifan baane isheenuu nama uummata fakkeenya ta'aa jiru fuuldura namaa deddeebi'aa turedha jechuudha. Hiriyoonni isaan har'a akkasitti shaammisan immoo kaleessa erga akkas ta'e yoo waa tokko arguu hin danda'ani amma haasaa baasan isa kana maan baasin dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko yoo namicha waan dhokataa wayin jira garuu waan dhugaa waaqayyo waan abaasu malee namoota jaanjooftuuf jurjurree tokko tummoo na dinqa. Jarri jaalalaan jiru guyyaa tokko iyyuu rakkinni gidduu isaanii hin jiru akkanumaan waliin hin bukeessinaa namni waliin jaanya bira jirtaa eriishur bira jirtaa gaafsaa wajjin jiraatan hundumti seeqee miidiyaa irratti ba'eedha keessi mana keessaa fayyaadha jettee yaadin yoomuma sitti hima jaanjoftu jazba gagama boru yoo sirra ga'e akkanumatti baqamtaa kan kee siis akkanuma dubbata namni jechuudha. Karaa ittiin dhugaa ba'uu barbaada namni malee namni kun yookiin nama jeesas jechaa hin jiru nuti ani jechaa hin jiru gama kootiin. Gin qaama shii ta'ee otoo bira jiru otoo bukkee jiru amma lubbuun boottisa jiru rakkina maaf hin beekne namichi kun yookiin immoo rakkinni ishii maal inni kana jedhee maaf hin himneedha. Ana dhallee borullee kan hin dubbadhu jechuudha. Mindinoo taadaa xiqqamu. Namni tokko si bukkeedha mul'atti ashaangulliitii fakkaatteedha. Maalni faayidaan ishii? Kan rakkina kee hin beekne, kan dhimma kee hin beekne, amma of ajjeeftutti kan si bukkeedha akkanumaan rafee kurruufu maalinni reeyaani? Namni tokko immoo wanta tasaa dhufe tokkoof wanta si mudate tokkoof waan baay'ee xiinxala namni. Jazbaayin wajjin galaa hin jirtu. Jaalala isaanii alatti ibsan suuraa wajjin ka'aniidha jaalalli jira jechuu miti. Gola warra sooreyyii isaan caalanii warra babbareeddii isaan caalanii jaalala isaan caala alatti ibsachaa jiran yoo seente rakkina gurguddaa inni qabnetu jira. Beeka haa ta'u jedhanii jiraatu malee. Mucaan kun yookiin iyyuu namoonni baay'een haasa'an sinii ka hin barbaadu gaa'ilumaaf isa deemanillee wal mormuu danda'u turuu danda'a. Hin barbaadu jedha isheen nan barbaadetti maaliif wajjin mul'atte? Wajjin waan baay'ee goote har'a yeroo eegdu shamarreedha ishiin bakka waan baay'eetu ishitti dhaga'ama. Kuni waan xiqqoodha namoota tokko garuu isheetti guddaa ta'eeti sadarkaa kanarra ga'uu dandeessi hin beekamu. Gini jazbaa wanta argite jarri fi jaalalaan jiraatu amma ma jarri kun waliin lolli takkaa yookiin walitti bu'iinsa qaban rakkoon qaban jechuuf deemtaa gagamaa duwwee sammuu duwwee. Manni golluu miidiyaa irraa afaan banaa oolu fakkeessaa oolu uffata digdama geeddarachaa oolu sobaashi wanta gurguddaa hiikamuu namaan hin danda'amnetu jira. Omaa waan gochuu dadhabaniitiin baatanii jiraatu malee jechuudha. Gaafa itti galtee beektee gaafa waa'ee tokkoffaa gaafa waa'ee gaa'ilaa beektee haasa'i lammaffaa tajaajila guddaa beekamaa Itoophiyaa tokko keessatu namoonni tokko mana keenya keessa wanti tokko nuti takka wal lollee hin jiru.
nagaa gammachuudhaan jiraanna warri jedhan akka soban beektu jedhee barsiisu. Maaliif? Hani Faatimanaa koo torban keessatti guyyaa sadii dubbii hamaa wal lollee wal fidhee waliin oonnee bullee hin dhiifna malee wal lolla. Torban keessatti sadii nuti xiqqata surumaa. Gaafti shan warra caalchifne wal lolluun jira. Sijammar lola jira gaa'ila keessa. Okay? Lolli ni jira hin jiru akkamitti jedhama. Yaada nama lamaatu iddoo tokkotti fudhatamaa jira waan ta'eef inni tokko fide tokko fudhachuu dida sana irratti walitti bu'a waan ta'eef. Hin jiru warri jedhan akka soban bara ittiin madaalaa dhiisaan morminaati. Gaa'ila keessa lolli hin jiru wanta ulfaatan hin jiru warra jedhan. Fakkeessa baraa jedhan. Akka sanaa kun immoo takka wal lolanii beekan jarri jaalalaan jiraatu. Mujuu jetti tokko tokko komantii namaa jala deemte mujujee wanta argite sammuu mujujee baatte jechuudha. Nuti nagaadhaan jiraatan yoo wal lolanii jiraatan jenne lubbumaa dhabdaree bukkee teessee ishiin yoo nagaadhaan jiraatan yoo gaa'ila gaarii fi mi'aa ta'e maaliif biraaf galaafattere inni hin jiraawoo silaa. Qishmii wanta argite immoo meekaaniitu dhugaadhuma mucaallee akka hin baane mici jettu yoo majjee sarkasaa walitti fuudhee jenna. Ani hin jenne mataa kootiin. Sababni jira sababni ishiin of ajjeefteefi rakkoo sammuudhaan arrabaan dubbatamee ishii quuqee jira. Namoota tokko tokkotti gajjechuun in ulfaata waan ta'eef jecha sanaaf of balleessuu dandeesse. Jecha sanaaf of miidhuu dandeesse jedhamee dubbatamu yeroo baay'ee jechuudha. Mujujjuun tokko tokko immoo dhugaa ishii baasuudhaaf kan waan hin beekne tokko keessa kaattee koomantiin asii fachi lallaabdi waan ta'eef buttee asii fachi poosti goota. Jaalala isaanii wajjin nyaatamaa wajjin bultamaa wajjin raftaa annaa isaan jiran. Gadi. Sijjammar yoo akkam caale malee namni yoo beekte jechuudha burmaafuu barsiisaa yoo beekte jechuudha gaa'ila keessatti sijjammar nama fuulduratti namni waliin lola kophaadhumatti wal lola ofuma xileetuma asumatti wanti wal galaafatan jiraate yeroo namni jiru waliin lola achuma adda baay'ee wal gaggalaafata malee jechuudha beektaa bira jirtaa ishiidha sakan. Beektaa hin beektu waan hin beekne keessa hin galiin maali dumulmulii wayseete moo namni walitti hin buune waliin galee waliin jiraate waliin bahee miidiyaa irra deemee hojjate hojiin isaaniitu walitti isaan buuse hala oolu lachuu artistoota lachuu ishiin kun ee'uudhaan nachi artistiidha waan baay'ee keessa oolu karaa hojii isaaniitiin isaan walitti mufachuu danda'u. Waggaa keessatti miti guyyoota keessatti walitti bu'uu danda'u. Yeroo sana keessa ammoo tokko obsa qabaachuu dhiisuu danda'a. Waan xinnoo waliin dubbatan sana guddisee gara guddaatti fudhachuu danda'a. Gara hamaatti fudhachuu danda'a maa jedhame jedhee jechuudha. Yeroo sana dubbiin dhufa ulfaatan jechuudha sana duuba surmaayyuu. Maalitti beektaa waa'ee gaa'ila dura bari waa'ee gaa'ila nama waliin jiraatu yoo nama faana jiraattee hin beektu. Namni nama faana jiraatu yoomu kan biraa isi miilli kee waliin rukutu guyyaatti. Jarri kun waggaa lama waliin jiraatan waan fi'uu ta'e mata tokko keessa immoo waggaa tokko jiraatan waliin fuun tarii sababni bara kana keessa maatiin jira halaalatti akkati gaa'ila sana keessa seenne yoo godha keessan baa yoo jette seentee mul'atte waan baay'eetu jira yoo obsa nama obsa qabaate yoo ta'e malee jechuudha. Gagamaa akka keeti immoo burcitu akka keeti yoo taate malee jechuudha. Sana keessatti yeroo qormaanni achi ga'etti ergan itti galee homaalan godha kana booda isa jedhu si yaada namni tokko. Kan amma kun na qoree hammi kun natti dhufe jedhee guddisee fudhata namni tokko. Seexanni sirnaa balleessuu barbaada. Tarii waanuma xinnaa nutti meetu amma rakkinni isaa ifa ta'ee gadi ba'ee waanuma nuti xinnaadha. Waanuma guyyaa keessatti hundumti keenya waan ta'e dhiifnee bira darbinu. Garuu guddeetti ta'ee lubbuu shamma galaafattu deemuu dandeessi isheen. Isatu galaafate namni jedhu hin jiru baay'een. Garuu dhugaan jira kan dhokate. Arrabaan illee duraan tuqee jiraatu yookiin rakkoon isaan gidduu jiraatu jedhame malee lubbuu qiqqi godhee keessaa baase namni jedhu jiru ammallee. Amma qiqqi keessaa godhee baase jedhee amanutti ta'u rakkin uumee yoo ammoo ajjeese jechuudha. Kanaaf ani suuraa kanarratti xiqqoommoo baran yooni manyaa harka cabe yeroo shin mana tuwii naamana ashagama naamana poosti goonan beekatu manzillee jechuudha. Har'as immoo isumatu deebisee kana poosti jechuudha. Innis shakkisiisa maafii shakkisiisa nama orma baroonni wajjin galtu haadha kee qabdee daadhoo kee warra hin jiru si jammaata.
Videoon isaanitti wajjin kaan gaafa inni harka ishii gadi dhiisee giddiidhaan harka na qabiyatte videoon inni irra guute dhugaa waaqa gaafa ishiin inni of wallaalee isaan kaan jedhee asii gadi kaatu ishiin giddiidhaan itti maxxante vidiyoo wanta waraabamu jira. Ani arga jaku qaroo koosita kanaanii jechuudha. Sinii galee dhugaa waaqa gaafa inni harka ishii gadi dhiisee afaan banee gama sana laala asii as kenna harka keessan harka qabdee bukkee deemte irraanfatee jechuudha. Kunoo jaalala agarsiisa. Wajjin hidhatee uffatee kuufatee ba'ee akkamitti ishii irraanfatee eessa dhaquuf deema madaraa keessa qobaasaa baay'ee wajjin. Galtee akkas goote jechuun hin dandeessu. Viidiyoo meeqan ilaala dhugaa waaqa viidiyoo gabaabaa yoo hubattanii argatan nama hubataa beekaman. Hubataa marqaa hubataa tarree jedhani. Suuraa iddoon inni itti wajjin hin kennin silaarraa siqaa fakkeessee wajjin deemaa jira. Namoonni tokko nama dubbisuuf deemu dhugaa waaqayyo isin jedha. Iddoo meeqatti arga dhugaa waaqa viidiyoo isaanii gaafa mucaa fuudhanii dhaqan tokko fa'i waan ta'e mucaa takka ofitti butuu takka ishiin jettu gabaabti takka inni waan ta'e jira sobanii kolfu viidiyoo gadhiifame immoo gaafsan kan nama dhibu mucaa fuudhanii gaafa madirakii irra ba'an tokko kunuu haala kan baasan mucaa duraan tiiktook irra ture madirakii kitaaba waan ta'e irratti eebbarra innuu waan tokko viidiyoonuma wajjin otoo deemanuu tootuma wajjin madirakii yookiin iddoo ta'e deemanuu ishee gata irraanfatee deema iddoo ta'e nama biraan jedhee kan baasee harkatti marata taa'uun qabu bakka artistiidha ishiinis beekamtu dhannis beekamaadha wal qabatanii akka dhaqanitti wal qabatanii iddoo ta'e taa'u qaba amma iddoo madirakiin yookiin keessa sii kennamu meeqan arga dhugaa waaqa viidiyoo jechuudha innoo hir'ina agarsiisa kamis garramu akkamitti irraanfata dubartii qabdee ol seente wannii keenya jiru amma shinna qabi yookiin immoo wajjin suuraa faana maxxante gidduu keenya namni seenii nama jettu አታውቁም እኮ አንዳንዶቻችሁ ምንም ነገር ስለ ፍቅር ምንም አታውቁም። ፍቅር ውስጥ ደግሞ ምን እንዳለ ምንም አታውቁም። ዝም ብላችሁ ነው ማማባቅ ብቻ እግዚአብሔር ዝምጅትን ወዲሱ ብቻ ወሊም ቦርጩ ብቻ ቤክታን ካ ኬሰ ሴንተኒ ቤክታን ወተኒ ቤክታን ማለክ ተይካሳም ቤክታን አከናኒ ቦርጭን ኢጃር ጃለላን ድራቱ ጉያተ ኮዩ ወሊት ቁይሳ wajjin raftaa wajjin teessaa wajjin nyaattaa wajjin galtaa wajjin uffattee baataa mana isaaniiti moosi waamanii akkasii lola si fuulduratti lolan barbaaddee gaafa wal lolan yookiin immoo si fuulduratti kolfa isaanii akka agarsiisan barbaadde gaafa kolfa daasara jirtaa gaaffisoon hundumaa isaa